Turkiyyeen hatattamaan dubartii biyyattii keessaa isii hunda caalaa bareeddu filattee doolaara biliyoona tokko waliin naaf dhiyeessuu qabdi ta'uu baannaan garuu gatii guddaa kaffalti. Hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Yugaandaa kan ta'e ilmi pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveni doolaara biliyoona tokkoo fi dubartii Turkish hunda keessa isii caalatti bareedduu taate filatee akkaan fuudhu mootummaan Turkiyyee akkanaaf dhiyeessu jechuun akeekkachiise. Turkiyyeen kana hin gootu yoo ta'e garuu guyyoota 30 keessatti embaasii Turkiyyee Kaampaalaa jiru cufuu dabalatee hariiroo dippiloomaasii isii waliin qaban hunda addaan kutuu akka danda'u doorsiseera. Dubbiin Mu'aaz kun miidiyaa hawaasummaa irratti erga maxxanfamee booda ariitiidhaan toora intarneetii irratti bal'inaan qoodameera. Hoogganaan kun barreeffamoota isaa keessatti Turkiyyeen doolaara biliyoona tokko Yugaandaaf akka dabarsitu hariiroo tarsiimoo bal'aa biyyoota lameenii wal qabsiisuun gaafateera. Barreeffama adda ta'e irratti dabalataan intala Turkii keessatti hunda caalaa bareedduu akka haadha warraatti akka kennamtuuf barbaadeera. Walduraa duubaan fuula miidiyaa hawaasummaa irratti maxxansan keessatti Turkiyyeen buufata doonii fi buufata xiyyaaraa magaalaa guddoo Moqaadishoo dabalatee hojii daldalaa fi bu'uuraalee misooma Soomaaliyaa keessatti hojjetamu irraa bu'aa argachaa jirti jechuun himateera. Turkiyyeen maallaqaan yoo fayyadamtu Yugaandaan garuu waggootaaf itti gaafatummaa nageenyaa baatee jirti jechuun waraanni Yugaandaan waggoota 12 Soomaaliyaa keessa jiraachuu irratti falma. Yugaandaan qaama ergama gamtaa Afrikaa ta'uun gara waggoota 20 Soomaaliyaa keessatti waraanni ishee eeggachaa kan turte yoo ta'u adda durummaan garee hidhattoota Al-Shabaab irratti xiyyeeffattee jirti. Itti dabaluudhaanis Yugaandaan akka bu'aa nageenyaatti Turkiin irraa doolaara biliyoona tokko akka isheef malu dubbata. Turkiidhaaf dhuguma waliigaltee salphaadha yookaan nuuf kaffaluu yookaan immoo embaasii isaanii as jiru cufna. Isaanis deebii kennanii embaasii keenya Turki jirus cufuu danda'u rakkoo hin qabu jechuun miidiyaa hawaasummaa irratti barreesse. Maxxansi kun waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti yaada guddaa kan kaase yoo ta'u fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasummaa kaayoo fi dubbii ergaawwan kana irratti gaafii kaasaniiru. Gariin dubbiin hoogganaa Yugaandaa kun wallaalummaa fi bilchina kan hin qabne yoo jedhan kaan ammoo kufaatii dippiloomaasii ta'uu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Kana malees akka feeteen akkanaan seera kabajuu dhabuu hariiroo biyyoota lamaanii rakkoo keessa galchuu akka danda'u yaada dhiyeessan. Hanga ammaatti Turkiyyeen dubbii kanaaf deebii ifatti hin kennine. Barreeffamoonni kun toora intarneetii irratti bal'inaan naanna'uu fi walqunnamtii dippiloomaasii aangoo fi miidiyaa hawaasaan walqabatee ijoo dubbii fi dhimma marii bal'aa ta'uu itti fufeera. Kana malees seera kabajuu dhabuun hariiroo biyyoota lamaanii dhiphisuu akka danda'u yaada dhiyeessuun miidiyaa hawaasaa akka waltajjii xumuraa dippiloomaasii fakkaatu baasuuf yaaddoo hatattamaa kaaseera. Hubatamuu qabu sochiin Mu'aaz toora intarneetii irratti raawwatu kanaan yeroo jalqabaaf miti. Kanaan dura hariiroo idil addunyaa fi dhimma waraanaa irratti ibsa falmisiisaa kennuunis marsaalee miidiyaa hawaasummaa ni ta'a. Waraana Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti erga bananii booda loltoota Yugaandaa 100,000 Israa'eliin tiksuun Iraan akka lolaniif erguuf ta'uu dubbii cimaa ta'ee ka'ee ture. Mu'aaz kanaan dura Meeloon ministeera muummee Xaaliyaanii Joorjiyaa Meeloon akka misirroo isaatti fudhachuuf jecha sa'a 100 dhiyeessee ture. Warri Roomaa haalduree inni dhiyeesse kana yoo didan garuu Roomaa akka weeraru illee doorsisee ture. Yaada waraanaatiin alatti maxxansi toora sabqunnamtii hawaasummaa isaas xiyyeeffannaa harkisu. Dhiyeenyaa kana dhiironni gaa'ilaaf jilbiffatan to'annoo jala ooluu qabu jedheera. Naayiroobii qabachuuf doorsisa dabalataa tiwutara isaa irratti waan dubbatuun wal dhabdee dippiloomaasiis kaasuu kan beekamuudha. Filannoo Hangaaritti gaggeeffameen ministeerri muummee waggoota 16 aangoo irra turan Viktor Orbaan mo'amanii aangoo isaanii dhaban. Filannoo miseensota paarlaamaa taasifameen paartiin nama siyaasaa ganna 45 Piiter Magaarii durfamu Tiins paartii jedhamu teessoo 138 argachuun wayita injifatu paartiin ministeera muummee Viktor Orbaaniin hoogganamu Fides jedhamu teessoo 55 argachuun mo'amee jira. Ministeerri muummee Viktor Orbaan mo'amuu isaanii amananii paartii mo'ateen baga gammaddan jedhanii jiru. Filannichaa booda hoogganaan paartii filannichaan injifate Piiter Mogiyaar haasaa deeggartoota isaaniif taasisaniin waan karoorfanne milkeessineerra jedhanii gamtoofnee sirnicha aangoorraa buufne jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Viktor Orbaan michuu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp turan.
Dooniin gargaarsa namoomaa fe'atanii fi danqaraa Gaazaa cabsuuf imalan gara Filisxeen imalan. Ispeen Baarseloonaa irraa kan yoo ta'u hanga kaleessaa dooniiwwan 70 fi hirmaattota gara 1,000tti dhiyaatan biyyoota 70 irraa walitti dhufan garas imaluun isaanii himamaa jira. Meeshaalee yaalaa fi gargaarsaa barbaachisaa ta'an fe'atee buufata doonii Meeditiraaniyaan irraa kan ka'e yoo ta'u dooniin dabalataa daandii irratti jila kanatti kan makamus akka jiru himamaa jira. Yaaliin garee kanaa gara Gaazaatti imaluu kun isa jalqabaa miti. Baatii Oktoobar bara 2025 humnoonni Israa'el dooniiwwan 40 ol kanneen gamtaa tokkoon gurmaan naannoo marfame san Gaazaa ga'uuf yaalan addaan kutuun aktiivistii Sweden Greta Thunberg namoota 450 ol waliin to'annaa jala oolchuun gidirsaa turuun kan yaadatamudha. Oggura cabsuun gargaarsa namoomaa lammiilee Filisxeen Gaazaa jiraniif qaqqabsiisuuf jedhamee kan gurmaa'e gurmuun kun garri dooniin isaa kun itti imalu gara naannoo to'annoo cimaa Israa'eliin jala jirtutti qajeelee jira. Ni gaamoo hin ga'u booda odeeffannee walitti deebina.